taphataa shaayii Saantiyaagoo Barnaaboo keessatti waggoota 8 darban ga'umsa ajaa'ibaa argisiisaa ture kana Arsenaal mallatteessuu danda'a, fudhachuu danda'a osoo Real Madrid gabaadhaaf dhiyeessee taphataa kana kan jedhu gaafii deeggartoonni Arsenaalii fi jaallattoonni kubbaa miilaa gaafatanidha. Eegaa isiniin jedheera. Arsenaal kanaan dura taphataa akkanaa gatii qaaliidhaan mallatteessee hin beeku. Taphataan qaaliin isaa Declan Rice. Yuuroo miiliyoona 100 fi wayi. Vinicius Junior ammoo vaaliyuu maarkeettiin isaa yuuroo miiliyoona 140 ta'us kan Real Madrid irra kaa'e yuuroo miiliyoona 160 daawwattoota. Egaa biin ispoortii Mundo Deportivo akkasumas ammoo The Athletic akka gabaasanitti gatiin isarra taa'ee isa kana. Arsenaal Miikael Arteetaan Andree Beertaan yuuroo miiliyoona 100 kaaznaa isaanii keessaa fudhanii jijjiirraa qaalii ta'e kana jijjiirraa Piriimer Liigii Ingiliiz keessatti qaalii ta'u kana raawwachuu danda'anii kan jedhu gaafii namoonni hedduun eegaaru. Garuu waldhabdeen Vinicius Junior fi Real Madrid jidduutti ture dhimma faayinaansiiti yookaan ammoo dhimma kafaltii haaraa waliigaltee haaraati. Waliigaltee haaraa irratti Vinicius Junior Real Madrid kan inni gaafate mindaa taphattoota hundaa ol ta'e yookaan ammoo kan isaaniin wal qixxaatu ispeeshaalii Kiiliyaan Imbaapee kan wal qixxaatu yuuroo miiliyoona 30 waggaatti akkanaa kafaltan jedheera. Yuuroo miiliyoona 15 ammoo looyaaltii boonas yookaan ammoo kaffaltii amanamummaa yuuroo miiliyoona 15 naaf kafalaa jedhee gaafate daawwattoota. Kun akka jalqaba isinii kaase kaffaltii yookaan ammoo kaffaltii ispoonsoroota irraa argamuun ala daawwattoota kan inni gaafate. Kun Real Madrid keessatti ulfaataadha. Real Madrid yuuroo miiliyoona 20 siif goona nuuf mallatteessii jedhaniira. Saniin alaan goonuu jedheera. Sababni Real Madrid waan saniin gooneef istiraakcharii mindaa isaa eeguudhaafi. Istiraakcharii mindaa isaa. Akka Mundo Deportivo gabaasetti Perez Florentino Perez pirezidaantiin kilabichaa yoo waan amma Vinicius Junior kana jedhe guutee taphatichaaf mallaqa san kan kafalu ta'e bor taphattoonni biroo haala wal fakkaataadhaan gaafii kaasu. Seera mindaa kilabichaa cabsu waan ta'eef taphataan kamiyyuu kilabaa olii miti, kilabatu taphataa olii. Seerri mindaa kilabichaa cabuu hin danda'u. Jechuudhaan kan inni waan san dide. Bor Kiiliyaan Imbaapeen yuuroo miiliyoona 50 yoo inni naaf godhaa jedhe cabuu danda'a waan taateef sodaan kilabichaa. Akkuma kanaan dura kaase Real Madrid kilaba abbootii qabeenyaa osoo hin taane kilaba deeggartootaadha. Kilabni deeggartootaa ammoo weeji istiraakchariin isaa yookaan ammoo istiraakchariin caasaa mindaa isaa caaseffamni mindaa isaa baay'ee jabaadha. Florentino Perez ammoo nama taphataan kamiyyuu kilabaa olii miti jedhee amanuudha jechuudha. Eegaa Real Madrid amma asirratti eegaa daawwattoota. Real Madrid hiree lama qofa qaba jechuudha. Ji'a tokko nafte kana keessatti. Taphataa kana mallatteessiifatee itti fufuu walii galee. Walii galee mallatteessiifatee itti fufuu. Yoo kan walii hin galle taate ammoo yoo kan walii hin galle taate gabaadhaaf dhiyeessuudha. Sababni isaa taphataa guddaa kana, taphataa gaalaaktikoo ta'e kana, taphataa gatii qaalii kana amajjii bara 2027 irraa kaasee Janawaarii 2027 irraa kaasee taphataa kana bilisaan dhabuudhaa deema waan taateef. Because achirraa kaasee Vinicius Junior walii galtee haaraa yoo mallatteessin 2027 baatii ji'a tokkoffaa bara 2017 irraa kaasee kilaba barbaade wajjin walii galtee raawwachuu danda'a. Taphootaafaan hanga juuniitti xumuree achi booda kallattiin akkuma Kiiliyaan Imbaapeen PSG godhatti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf Real Madrid taphataa kana dhabuu hin barbaadu. Because mallaqa kanarraa dhabuu hin barbaadu. Isas dhabuu hin barbaadu.
Yoo kan walii hin galle ta'e taphataa kana nin gurguraa jechuudha. Yoo walii galan ammootu pirooritiin jalqabaa. Tarkaanfiin jalqabaa furmaanni jalqabaa taphaticha wajjin walii galee walitti dhiyaatanii walii galtee haaraa mallatteessuudha. Yoo dadhabe ammootu taphataa yuuroo miiliyoona 160 kilaba dhiyeesseef taphaticha dabarsee kennuudha. Kun addunyaa kubbaa miilaati daawwattoota. Egaa taphataa kana taphattoonni barbaadan kilaboonni barbaadan hedduudha. Arsenaal Liverpool Premier League Ingiliz keessa addatti amma kan ka'aa jiran. Addatti amma kan ka'aa jiran isaan. Waggaa 5tti daawwattoota. Waggaa 5tti Saudi Arabiyaa irraa yuuroo biiliyoona 1 siif kafallaa kootu jedhanii turan 2025 or 4 jidduu san 5 I think 5. Garuu taphatichi kana kan dideef jibbaa mallaqaa qabaachuudhaaf miti. Awurooppaa keessatti seenaa hojjechuu barbaada waan ta'eef. Bara 2024 baalaandoorii hamma xiqqoo bira ga'ee Roodiriin jalaa fudhatee ture. Yeroodhaaf hamileen isaa dhahamee ture garuu ammoo bakka itti deebi'aa jiraachuu isaa argisiisa. Egaa kun odeeffannoowwan jijjiirraa iccitii jechuun ragaalee keessoo dhimma Vinicius Junior fi Real Madrid wal dhabsiise waliigaltee haaraa akka mallatteessisifne taasise keessaa isaan tokkodha daawwattoota.